እንደ ኮሪዶር ልማት በምግብ ራስን ለመቻል የስንዴ ምርት እርስዎ ላደረጉት ጥረት ላደረጉት ልፋት ላመጡት ውጤት በቅድሚያ ላመሰግኖት እወዳለሁ። ያለ እረፍት በመትጋት እየተወጡ ላሉት ድንቅ የአመራር ሚና ከመቀመጫችን ተነስተን በጭብጨባ እውቅና እንድንሰጣቸው ጠይቃለሁ። አብይ ገና ሚለ ጀላ ጣማማ ቆጴሱ ኦሶ ኢሳን አከሲት አብይ ፋርሰኒለ አብይ ጀላ ሳልፈቻ ጅራ እጥቃንፈቻ ጅራ አኩማ ወረ ሲያሳ አማራ ሱን ጋፊ ስሪ ኸራ ሐቀ ቀቤሳ ዮ ጋፈተን አብይ ኢራ ወያደ ማለ አከነት ፋርሰኒ አብይ ኢሳፈችረት ዱኡኒ ኢሱማ ዋን ሳልፈቺሰነት ፈካታ አብይ ማው ሌላው የሰብአዊ ቀውሶች ትኩረት አለመሰጠቱ ነው። መንግስቱ የመረጃ ማጥራት ስራ ሰርቻለሁ በሚል ሰበብ የሰብአዊ ድጋፍ ፈላጊዎች ቁጥር ከ27 ሚሊዮን ወደ 2.3 ሚሊዮን ወርዷል ይላል። አብይ ጋፊ ዴቢሱ ዲዴ ዮኻን ጋፊ ዴቢሱ ፊ ፈዲህን ቀምን ማሊፍ አሸማ አከሞል ተንዳወቶታ ፎርዶፍቶታ ቮይስ ኦፍ ኦሮሚያ በከጅርተኒት ነጋን ከኛ ሲናደቀቡ ጀና ዴቢኔ ዱፍኔ ጅራ ኤጋ ዲመጀባ ሃለ ሮረት ዴቢኔ ዱፍኔ ኸነ ዩቲዩብ ኸና ፋሮታተን ሰብስክራይብ ጎዳ ዩቲዩብን kun yeroo hunda namoota hedduu bira akka ga'uuf ammoo laayikis sheerillee godhaa isiniin jenna. Yaada qabdan hunda koomentii jala barreessaa. Nuti immoo yaada keessan ni ilaalla. Achi booda ammoo yaada keessan kan sirrii ni fudhanna. Kaayyoo dhisnee sumaa rakkoon hin jiru. Waan barbaaddan yaada isinitti tole nu qeequu dabalatee barreessaa isiniin jenna. Maaliin dhufnee yoo jettani waa'ee paarlaamaa irraati. Har'a akkuma beekamu paarlaamaan waggoota 5 dabree isa dhumaa jechuudha. Yookaan filannoo jaaffaarraa jalqabee paarlaamaan taa'amaa ture arra isa dhumaa ta'a ooleera achirratti abiyyis gaaffiiwwan gaafatameef deebii kenneera akkasumas ibsa bal'aas laateera dhimma biyyaa dhimma naannoo akkasumas haala yeroo irratti xiyyeeffate waan baay'ee dubbatee jira. Miseensonni paarlaamaa kanneen gaggeeffamuu deeman kanneen ammoo fulbana dhufurraa jalqabee paarlaamaa sana keessa hin jirres achirratti abiyyi gaaffii jajjabaa gaafataniiru. Irra baay'een isaanii gaa paarlaamaan Itoophiyaa beekamaadha. Acabcaabiidha harkumatuumuudha yookaan ammoo faarsee bulaa faarsanii dhiichisanii harka cabacabanii deemanii jiru. Mee paarlaamaa kana wal qabatee waan tokko isinitti himu jalqaba irratti paarlaamaan kun akkuma isiniin jee kan filannoo jaaffaadhaan filatameedha. Guutummaatti jechuun ni danda'ama namoota muraasa malee paartii abin akkasumas izeemaa irraa yoo ta'an malee paarlaamaa paartii badhaadhinaatiin dhuunfatameedha. Hundi isaanii abiyyumaaf harka tumuudhaaf achi jiranii jechuudha. Gaaffii dhugaa uummanni gaafachuu qabu. Uummanni immoo barbaadu miseensonni paarlaamaa sana keessa jiran kan uummata bakka bu'an hin gaafatan akka miseensi paarlaamaa tokko ajajamutti yoo ta'e miseensi paarlaamaa tokko waggaatti yeroo 2 hawaasa keessaa filatame san bira dhaqee rakkoo isaanii gaafatee hawaasa sanii wal argee abiyyi dhaqee gaaffii gaafachuu mirga qaba. Abiyyis yeroo 2 paarlaamaa irratti dhiyaate ji'a jaajaan. Kanaaf paarlaamaa kanarratti miseensi yeroo 2 hawaasa dubbiseeti dhiyeessaa jechuu gaaffii uummataa san. Haa ta'u malee bakka bu'oonni uummataa hedduun isaanii gaaffii uummataan gaafatan. Yeroo hedduu paarlaamaa maduraas agarree waggaa 7 kana qofa miti. Paarlaamaa gaafa mallas jirullee wal falminni jiraata garuu irra baay'een isaanii faarsee bultootuma turanii jechuudha. Paarlaamaan Itoophiyaa aadaadha. Afrikaa biyya hunda wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf paarlaamaa Keeniyaa yoo fudhanne paarlaamaa baay'ee filatamaa Afrikaati. Paarlaamaa qoosaa qabu, dhugaa qabu, gaaffii barbaadan itti gaafatan miseensonni yookaan miseensonni mana maree waan barbaadan itti dhiyeessanii fi waan uummanni gaafate gaafatanidha. Paarlaamaa Gaanaa yoo fudhanne baay'ee filatamaadha. Afrikaa kibbaas akkasuma. Yuugandaan amma akkuma Itoophiyaati. Abbaa hiree tokkoon bultii ta'ullee garuu paarlaamaan isii yookaan manni maree isii baay'ee xiqqoo Itoophiyaa caalaa fooyyee qaba. Wal falminni jira wanni keessatti mana maree Yuugandaa keessa jechuudha. Itoophiyaa kana garuu wal falmii caalaa irra baay'ee faarsee bulaatu guddata. Ta'ullee waggaa 5 kana namoonni gaaffii karaa sirriitiin gaafatan namoonni dhugaadhaan waa abiyyi qabanii gaafatan ni jiru. Sanuu beekumsa irra dhaabbatanii. Isa kana meelaa haa ilaallu. Fakkeenyaaf dheereessuu hin barbaadu. Dhimma paarlaamaa kanarratti hedduun keessan agartaniitu abiyyi waan gaafatame baay'ee isaa deebisee kan deebisin qabaa achirratti xiyyeeffannaa. Miseensa paarlaamaa garii galateeffachuu fi miseensota paarlaamaa keenya abaaruuf dhufe yookaan loluuniif dhufe. Mee Oromoo fi Amaara paarlaamaa Itoophiyaa irratti haa ilaallu. Yookaan miseensota yookaan bakka bu'oota siyaasaa Oromootiif Amaara. Siyaasa Itoophiyaa keessatti jarri warra kaabaa kuni jara keenya caalaa xiqqoo fooyyee qabu. Sodaan guddatan. Of tuulummaa yoo qabaatanillee nu malee yoo qabaatanillee akka keenyatti baaragtoota miti yookaan sodaattoota miti yeroo baay'ee sitti tolu. Waan garaa isaanii keessa jiru ittiin hin du'an. Keenyaatu irratti hin du'a yookaan
Keenyaatitu irra fakkeessa. Oromoo fi Amaara yookaan namoota siyaasaa Oromootiif Amaaraa paarlaamaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti har'umaa ilaallu yookaan waggoota dabree isaa ilaallu. Waggoota dabre kana namoonni Oromoo bakka bu'anii fi paarlaamaa keessa jiran hundi isaanii faarsee bulaadha. Paartii badhaadhinaatti irraa kan paarlaamaa seenan beekama. Haa ta'u malee paartii badhaadhinaa irraa yoo seenan gaafii uummataa gaafachuun haqa paartiin badhaadhinaa sana jejjii jechuudha. Bakka bu'oonni Oromoo kun paarlaamaa keessa jiran kun waggaatti yeroo lama uummatas dubbisuun dhaqqaban. Ni isin dubbisan. Gariin isaanii rakkoo nageenyaatiif sodaatu, kaan isaanii immoo ni huun dhaqqaban, ni huun dubbisan. Maal godhanii gaafa biyyi achirratti isaan yaamanii dhaqan jalqaba akka seera paarlaamaa Itoophiyaatti namni tokko miseensi paarlaamaa tokko gaafii gaafachuudhaaf guyyaa 10 dursee yookaan guyyaa 8 dursee gaafii isaa xalayaadhaan afyaa'ii paarlaamaatiif erga. Fakkeenya yoo fudhanne Hangaasaa Ahmad Ibrahim miseensa paarlaamaati gaafiilee biyyi gaafachuu barbaadu durseeti wanni itti erga afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaatti. Yoo ergu baate kallattiin gaafachuu hin danda'u jechuudha. Carraan isin kennamuuf. Afyaa'iin paarlaamaa gaafiilee sana adda baasee torbaan dura jechuudha. Gaafii taatu ni fudhataa tan taane ni dhiisaa jechuudha. Yookaan gaafii abiyyi deebisuu qabu ni fudhataa afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa. Gaafiilee abiyyi deebisuun qabu jee amanu abiyyi wajjin mari'atee ni dhiisaa jechuudha. Paartiin badhaadhinaa dhimma diinagdee, haala nageenya Oromiyaa, haala rakkoo uummataa, dhimma bu'uuraalee misoomaa kanneen hunda walitti qabdee miseensi isii tokko kan paarlaamaa keessa jiru uummataaf akka gaafatu ni ajajji hin dhoorkitu jechuudha. Ta'ullee garuu warri Oromoo irraa ta'an paarlaamaa jiran paarlaamaa keessa eega dhaqanii waggaa 5 dabre kana numaa faarsan kan carraan kennameef. Kaan isaas harkuma tumanii galan waan takka garii ni rafaa'u. Mee har'uma haa ilaallu. Leencoo Baatii haasoo inni achirratti yookaan waan inni dubbachaa ture ilaalaa ture guyyaa kana. Dhalaaleen biraat akkas dubbachaa turan. Namni biraa tokko Maama Qopheeti baay'ee jaalladha nama sana yookaan nan kabaja. Maama Qophee jechuun hin beektu faaruu alaabaa Oromiyaa tana isaatu qopheesse. Baay'ee isa ajaa'iba namni sanarra si salphachiisa. Paarlaamaalee amma duraa irrattis akkanuma ture. Har'a amma fakkeenyaa yoo fudhanne miseensota biraatti baay'ee adda inni. Miseensa gaafii uummataa gaafachuudha achi jirutu yookaan rakkoo uummataa abiyyi hubachiisu achi jirutu miseensota biraallee achi cinqaa ture. Maammadumaan Qophee har'a waan takka abiyyi hin gaafanne jechuu dandeenya. Uumaan gaafanne dhugumaan. Abiyyi waggaa haga kana akkanatti hojjetee waan akkanaa hojjetee waan akkasii hojjetee daqiiqaa dheeraa fudhatee boodarra miseensonni paarlaamaa ol kaa'atee harkatu maal jedhu. Abiyyiif galateeffadhaa abiyyi waan ajaa'ibaa hojjechaa jira. Faarsee buluu isaati amma inni. Miseensota paarlaamaa harka tumsiisee jechuudha. Maama Qophee hayyuu guddaan san namni jabaan san. Imagine itti amaneetii waan san faarseetuma jiraachuuf garumaaf gaaf tokko Profeesar Mararaa Guddinaa Oromoo tana waan biraa hundarraa bilisa baafnee garaarraa bilisa baasuu dadhabnee jee dubbiin san dhugaadhaa beeka. Maama Qophee ni beeka. Oromiyaa keessa rakkoon nageenya akka jirtu ni beeka. Dhibdeen akka jirtu ni beeka. Rakkoon diinagdee akka jiru ni beeka. Uummanni bahee galuudhaaf qaaleensa jireenyaatiin akka rakkatu ni beeka. Garuu sanii caalaa garaa isaa qofaaf jecha miseensota paarlaamaa ol kaa'aa harkatumaa jeen. Mee Maama Qophee fakkeenyaaf Harargee dhaarraa dhufe haa jennu. Achii dhufes uummata san keessaa dhufee bakka bu'ee paarlaamaa jira. Uummanni inni keessaa dhufe torbaan dabre yoo fudhanne torbaanuma kana keessa yoo fudhanne jimaa gurgurachuu dadhabeera. Jimaa Adaamaa geessee namni tokko ciroorraa ka'ee Adaamaa geessee gurgurachuu dadhabee jira amma. Rakkatee jira. Mootummaan ni beeka. Abiyyi mataan isaa ni beeka. Namni tokko jimaa ciroo fuudhee makiinaadhaan gaafa walancitii ga'ee poolisii taate qaama hidhate taate abbaa ajjeesuun beetu. Daandumarra qabanii makiinarraa gabbuusanii cal. Achuma qabanii bosonaan achi seenanii miiliyeenas kan ijaaniin. Haaya. Namni tokko ciroo ka'ee Adaamaa jimaa geeffachuu hin danda'u. Rakkoon akkasii bakka jirutti akkamitti Maama Qophee garaan danda'e amma dura yeroo tokko nan yaadadha dhimma jimaa kana rakkoo jimaa wal qabatee jiru abiyyi gaafatee ture yeroo san ittiin booneen ture yeroo san. Har'a garuu diinagdeen yookaan duguguruun lafee diinagdee Harargee jimaan ciroo ka'ee Adaamaa raquu hin danda'u jechaa jirra. Konkolaataa irraa shufeerri tokko gabbuufamee ajjeefama. Jimaan isaanii saamama. Miiliyoona irraa fuudhama. Tun walancitii Adaamaa jala jirtu sanitti tahaa jira jechuudha. Agartee akkamitti duba Maama Qophee akka akkas godhu naaf hin galu. Leencoo Baatiif haalleen akkasuma faarseetuma kute. Leencoo Baatii dhiisii uume haaya. Bakka inni keessaa ba'e isaallee akkasuma rakkoo keessa jirti. Waraana keessa jirti. Maama Qophees akkasuma uummata isaa rakkoo isaanii arguu jiru. Garaa isaa qofa bilisa baasuu dadhabee achirraa faarsee faarsuun isaan dhibneeyyuu maaliifuu mirga qaba waan ta'eef yoo fedhe mataarrattis baachuu. Miseensota paarlaamaa warra gartee abiyyi silaa gaaffii sirrii gaafachuu fedhu hunda ol kaa'aa harkatumaaf jeen abiyyiin qaanfachiise. Abiyyi iyyuu waan san itti qaanfate jeen amanan. Dhugaa dubbachuudhaaf abiyyi waan akkasii itti tole jeen amanuun. Osoo dubbannu yeroo tokko lidatu ayyaloo namni siyaasaa Itoophiyaa waa jee ture.
jabina Abiyyi amma keessa kaniinaan na ajaa'ibu yeroo hunda namoota isa faarsan, namoota isa gabbaran, namoota akka Maammoo Qophee kana jechuudha. Namoota isa jajan dhahee gabbuusudha jee Abiyyi. Karoorri isaa guddaan yoo agartanii jiraattan Abiyyi nama isa faarsu booddee isaa miila jalaa fuudha jee. Lidatuun san sirrii jee. Fakkeenya mee lidatuun jee sana ilaallu. Taayyee Danda'a caalaa namni Abiyyi faarsee hin jiru. Taayyee caalaa namni Abiyyiif gugguufee hin jiru. Arra taayyee nama torbatti murtaa'ee sababa malee hidhataa jira. Gartee amma leencoon akkasitti Abiyyi faarseef Abiyyi isaan hin kabaju. Humaas hin godhuuf iyyuu dhugaa dubbachuuf tarii warri isaa gad jiran yoo waa godhaniif hin beeku malee. Maammoo Qophee akkasitti Abiyyi faarseef Abiyyi wanta kan godhuuf Maammoo Qopheetiif. Tarii warra achii gad irraa waa bitachuu danda'a Maammoo Qophee warra Abiyyi gad jiran irraa. Malee Abiyyi wanta kan godhuuf hin jee Abiyyi gana miila jalaa xaaba Maammoo Qophee sun. Agartee taayyee irratti agarre san qofaa miti Abiyyi namoota akkasitti isa faarsan caalaa namoota karaa sirnaatiin karaa seeraatiin gaafii gaafatan irra fadha. Warri Oromoo bakka bu'an akkuma jenne gariin immoo ganii harkatti tumanii galanii kaan immoo akkanuma faarsee uummata illee rakkisee gala akka Maammoo Qophee kana. Mee warra Amaara bakka bu'eecha keessa jiru haa ilaallu rabbii ijaa namoota siyaasaa Amaaraa. Beekumsaan kan Abiyyi gaafatan. Beekumsaan kan Abiyyi waliin muggutan paarlaamaallee paarlaamaa dhugaa tokko fakkeessan. Mee mucaa Dasaaleen Caannee jedhamu kun haa ilaallu. Dasaaleen Caannee isa dura Kiristaan Taaddalaas akkasuma ture. Hidhaa jira malee amma. Dasaaleen Caannee haga aduu har'aatti Abiyyi yoo waa gaafatu rakkoon nageenyaa Oromiyaa, Amaaraa, rakkoon nageenyaa Itoophiyaa, dhimma kufaatii diinagdee, dhimma qaaleensa jireenyaa uummata qoraa jiru. Takkittiisaa tartiibeeffateeti karaa sirnaan seeraan mucaan san gaafii ajaa'ibaa gaggaafata wallahi. Even annan beekaa Dasaaleen Caannee namoota siyaasaa Amaaraa xiqqoo siyaasa duriitti amanan keessaati. Paartiin Abil. Namoota siyaasaa Amaaraa Oromoon jaalan keessaa jee fudhadhaan illeen Dasaaleen Caannee. Garuu saba keessaa ba'eef guddoo harka ol qabee falmata. Abiyyi dura taa'ee dhugaa uummata isaa gaafata. Fakkeenyaaf waraana Amaaraa keessa jiru wal qabatee cimsee Abiyyi qeeqaa ture amma dura. Sadarkaa yoo aangoo gadhiiftaatti namoonni gahan namoota akka isaatii fi Dasaaleen Caannee maali Kiristaan Taaddalaa turan. Agartee haa ta'u malee Abiyyi amma Maammoo Qophee caalaa Dasaaleen Caannee irra kabaja. Suuraa asirratti isin agarsiisa. Ilaala. Akkuma paarlaamaa irraa gabbaaniin biqiltuu waliin dhaabaa jiran Abiyyii fi Dasaaleen Caannee. Abiyyi illee gaafii Dasaaleen Caannee afaanii fuudheeti Dasaaleen Caannee irra gaafiilee ajaa'ibaa gaafatee akkasumas immoo yaaddota isaa hunda ilaaleera. Inumaan nutti amanaa dhufaa jira jeellee Dasaaleen maqaallee waamicha irratti yoo Abiyyi qoflee dubbatullee agarta. Namoota akka Leencoo Baatiitii fi akka Maammoo Qophee Abiyyi maqaa uyyaamu irratti maaltu isa cinqe? Namoota isaa akka tumanii fi deeman. Namoota akkasumatti wallaalummaa irraa kan ka'e callisaniituma sababa malee faarsan. Dasaaleen Caannee too beekumsaan dhimma diinagdees maakiroo ikoonoomisiin miidhaa isiin fidde. Qaaleensi jireenyaa hagam akka uummata qoraa jiru. Sigaleemi waraanni akkamitti uummata akka ajjeesaa jiru. Dhiittaa mirga namoomaa akkamitti akka uummata miidhaa jiru. Akkamitti waraanni hidhatee fi kaanillee akka uummata miidhaa jiru. Waraana kanaaf xumuruudhaaf Abiyyi maal godhuu akka qabu. Tartiibaan akkasitti osoo kanatti hin dogoggorre. Tan Abiyyilleen akkasitti qalbiin dhaggeeffatu gaafataa jechuudha. Beekumsaanii beeke akkasumatti hin gaafatu yookaan jibba qofaaf hin gaafatu wallaahi mucaan sana. Agartee ana manan dinqisiifadhaa jechuudha. Uummata isaa keessaa beef dabrees ammoo haala siyaasaa Itoophiyaa irratti akkasitti tolchee tartiibaan waa gaafachuu Dasaaleen nan jaaladhas paarlaamaa fakkeesse jeen amana. Namoonni akka isaa 15 yoo ta'an paarlaamaa san ni jijjiirama ni bareeda akkuma paarlaamaa Keeniyaatiif Gaanaa bareedaa deema. Yoo abbaan irree tokko bulchallee yoo xiqqaate akka Gaanaatti akka Yuugaandaatti ni bareedaa jechuudha. Kanaafuu warri Oromoo maaliif harkotumuu qofarratti harka nama tumsiisuu qofarratti ka xiyyeeffatan naaf hin galu. Abiyyi Oromoodha jaaniiti. Baay'een Abiyyi Oromoodha jee hagam wajji laffe booddee isaa isi jira. Abiyyi nama isa faarsu caalaa nama hojjetee yoo ta'es dhugaadhaan isaaf godhu irra fedhe yoo ta'e malee faarsiteef Abiyyi waan akkasii hin godhuun jee. Taayyee raawuu nafne yoo faaruuti. Taayyeen hidhaa jira. Kanaaf amma qopheeffan dogoggoraniiru jee namanaa jechuudha. Isaan caalaa Abiyyi Dasaaleen Caannee kabajaa. Kanaaf ammoo suuraan isaan gabbaanii paarlaamaa duuba biqiltuu waliin dhaabantu ragaa guddaadha. Dasaaleen Caanneetiif kabaja qaba Abiyyi. Oromoota achi keessaa cabcaabii ta'an san caalaa dhugaan jiru sanumaa jechuudha. Mee adaraa paarlaamaan kun amma xumurameera already. Miseensonni paarlaamaa ammaa kun warra filannoo jaaffaatiin dhufan I don't know Maammoo Qopheetiif Leencoo fa'aa warra paarlaamaa kana ni deebi'an moo hin deebi'an kan jiru ani hin beeku. Wanti beekuu qabnu tokkichi yoo jiraate paarlaamaa dhufu Oromoonni miseensa ta'an yookaan namoonni uummanni isin ergatan gara paarlaamaa adaraa seera
ummata yeroo lama dhaqaa dubbisa akkuma seera paarlaamaa yookaan akkuma heera Itoophiyaatti. Sana booda gaaffilee uummataa fudhadhaati Abiy gaafadhaa. Abiy yoo karaa seeraatiin sirnaatiin gaafatte sin ajjeesu siin hidhu. Jibbarraa kaaticha keessatti akkama Kiristaan Taaddalaa aangoo gadhiisi kallattumaan daarreetti yootteen malee gaaffiilee bu'uuraalee misoomaa rakkoo uummanni keessa jiru dhibdee daangaadhaan uummatatti dhufu yoo gaafatte Abiy wanti inni si hidhu yookaas rakkisu hin jiru jechuudha. Abiy Oromoo dheettee irra qaqqabdee isuma faarsuu qofa yoo xiyyeeffatte booddee gixximsu godheetuma siidha akka taa'ee danda'a dhugaan jiru sanumaa jechuudha. Kanaaf miseensonni paarlaamaa amma booda dhuftan fulbana dhufurraa jalqabee paarlaamaan haarawa ifa. Namoonni hedduun paarlaamaa kana haarawaatu itti dabalama. Warri sun warra amma dura turerraa waa barata jeen amana. Barachuu baannaan akkuma amma duraati caabii ta'ee waggaa 5 akkasuma bilaashitti icha keessa taa'aa yoo ta'es mindaa wayii argata sanuma. Malee Oromoodhaaf uma bu'aan qabdan jechuu akkuma maama qophee kana faarsee bulaa taatu. Paarlaamaa irraatiin wal qabatee waan biraa isin dagachuu hin qabne dubbachuudhaaf dhufe tokko gaaffii Abiy Ahmad deebisuu dideedha yookaan deebisuudhaaf fedhii hin qabaatin. Abiy Ahmad dhimma ulaa galaanaa har'a gaafatame nama lama yookaan namoota muraasa irraa gaafatameera. Gaaffii sana garuu deebisuu hin feene. Waa'een ulaa galaanaa erga bara 2023 jabaatee as ammallee paarlaamaa irratti ni dhiyaata. Abiy irratti dubbachaa ture, deddeebiin ibsaa kennaa ture. Keessumaa egaa waliigalteen Somaalilaand waliin taasifame ijoo dubbii ture. Har'allee garuu gaaffiin ulaa galaanaa amma dura kaafte sun eessa geesseetti jaaniin Abiyyiin. Wanti sun maalirra jiraa jaaniin. Abiy garuu waan saniif deebiin kennine. Callisuu filatee humaan jenne. Maaliif kan jiru garuu gaaffii ijoodha. Jalqaba irratti wanti isin yaadachuu qabdan Abiyyi Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaaddi. Buufata galaanaa guddaa yookaan Asabaa ta'u, yookaan Barbaraa ta'u, yookaan ammoo Taajuraa ta'u, Jabuutii jechuudha. Hafadhe haa ta'u Itoophiyaan buufata humna waraanaa kan galaanaa barbaaddi. Jeema dura gixxim godhee dubbate kanaaf waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessee ture. Waliigaltee sana wal qabatee Somaaliyaa fi Itoophiyaan wal dhabanii dhuma bara 2024 garuu Somaaliyaa fi Itoophiyaan araaramanii waliigalteen Somaalilaand waliin Itoophiyaan mallatteessite diigamuun isaanii haadata. Kana booda duraanumaa'uu waa'een ulaa galaanaa gaafa ka'u Eertiraan ni baareeddi. Sana booda Itoophiyaan dhimma Barbaraa sana dhiifte fuula isii gara buufata keenya duraanii karaa Asabitti deeffannaa jennaan yookaan Abiyyis gara Asab ija isaachi qabannaan Eertiraa fi Itoophiyaan wal dhabuun ni yaadatama. Abiyyi waggaan paarlaamaa irratti dhimma kana dubbachaa turanii Eertiraa waliin illee dhimma kana irratti waliigaltee raga'uuf akka yaalan ibsaa turan. Amma osoo dubbannu Abiyyi 2024 ammajjii gaafa Musee Bihii Abdii wajjin waliigaltee mallatteessu. Buufata galaanaa argannee jirra. Somaalilaandiif beekamtiin kenninaa garuu buufata galaanaa argannee jirra. Rabbi haa galatoomu malee jecha biraa hin qabne jee katabee ture. Jecha gabaabaa Feesbuukii gubbatti. Garuu buufanni galaanaa inni argannee irra jeesuun amma cilee bishaan buuteteera. Kanaaf irrallee paarlaamaa irratti eessa ga'ee waa'een sana. Argannee irra nuun jette amma eessa jiraadha. Yookaan ammoo niin fudhannaa jettee amma dura dubbachaa turte. Kanaafuu Eertiraan wal dhabne maalirra gaheedha wanti sana. Haa ta'u malee Abiyyi ni yaadattu yoo ta'e jahan dabree jaha dure jechuudha. Paarlaamaa irra gaafa dhufan dubbatanii turanii amma garuu hin dubbanne. Waa'een buufataa sun eessa akka ga'e homaa hin jenne. Maalirra akka jiru homaa hin jenne. Cal jaanarra duraan paarlaamaalee amma duraa hundarra dubbatanii turan. Fakkeenyaaf wal dhibdeen sababa kanaan Eertiraa waliin ni dhalataa kan jiru hin dhalatu. Nuti waraana hin barbaannu yoo ta'es ulaa galaanaa barbaanna. Ulaa galaanaa garuu sheeringiidhaan barbaanna. Fakkeenyaaf buufata xiyyaaraa sheerii qooddannee nuuf Eertiraadhaaf sheerii kennine Asaba argachuu barbaanna jaanii. Eertiraan kana akka hin fudhanne ibsanii turanii. Eertiraan misoomuus hin barbaaddu jaanii. Garuu ammoo buufanni galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti jecha jaaniif jecha waraanni sodaatame. Ammallee garuu waraanni sun nama sodaatama kan Eertiraa fi Itoophiyaa dhimma ulaa galaanaa. Haa ta'u malee Abiyyi buufata galaanaa argannee irra jeema dura dubbate suni laalchisee amma cal jechuu filataniiru. Sababiin isaa muddama buufanni kun dhalaa jiru Eertiraa wajjin ni beekama. Waraana dhala jaamee sodaatame. Osoo dubbannu Abiyyi maaliif waan kana irra deebisuu hin barbaadini? Har'allee miseensonni paarlaamaa wanti kun isa geegisee jaan sila Abiyyi dhimma kana ammallee hordofaa jirra yoo jaan deebii gabaabaa ta'a. Cal jechuu filachuun isaanii maal agarsiisa? Siyaasaadha. Siyaasaa maaliiti? Dhimma kanaan wal qabatee muddama sababa ulaa galaanaatiin wal qabatee Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti dhalate irratti dhiyoo ministeerri haajaalaa Itoophiyaa gama Ameerikaa deemanii turanii. Ameerikaatti ministeera haajaalaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo waliin mari'atanii turan. Haa ta'u malee Maarkoo Ruubiyoo waan Itoophiyaa akeekkachiise fakkaata. Ulaan galaanaa akkasiin argamtu hin jirtu. Lolaan yookaan ammoo atakaaroonaan argamtu hin jirtu. Adaba godhaa jee waan Itoophiyaa akeekkachiise fakkaata. Abiyyi sanaafuu akka amma duraa
paarlaamaa irratti waa'ee buufata galaanaa hin kaasne jechuu callisuu filataniiru. Agartee kana jechuun Itoophiyaan karoorri isiin buufata galaanaa argadhettee haate suni bishaan dhuguu agarsiisa. Inuma amma Ameerikaan isaan lollaan waa'ee buufata galaanaa lafa kaa'e. Kanaaf irra miseensonni waan sana isaan geesse jaanii yoo gaafatan cal jechuu filatee jechuu siyaasaa guddaadha jechuu kun hagam dhiibbaan Ameerikaa akka jiru ifa ture. Dhuguma Itoophiyaan amma booda Ameerikaan isa akeekkachiiftee ulaa galaanaa ni ergatti moo yookaan waan kanaan kaafte moo kan jiru ta'eenye laalla garuu Abiyyaarra tasuman kaafne jechuudha. Kanaaf Abiyyi gaafii san deebisuun fedhini jechuu barbaadeeti ni dheerata waan ta'eef yeroo gaarii.